Dursa sadarkaa kuusa erga gahanii lub keessa namni abbaa gadaa ta'ulleen beekame uummata bal'aaf lallabame sunt aansuun gar sadarkaa raabdi xiqqaatti cehan. Yeroo raabdi xiqqa tahan kanatti itoo guddatanii nam mirgaaf bitaa ofii beektahanillee ammas nam hoggansaaf hin bilchaatin kan leenjii dabalata barbaadu. Namni miirisa to'achuu hin dandeenye kan waan garaan isa jaalatu sabaaf jedhee irraa hafuu hin beekne kan obsin qabne hoggansatti dhufnaan rakkisa waan ta'eef leenjii of to'achuu kennaniif. Agaan tokko kas injilaan sossoon. Keessatti guddachaa ta'u jirra sirna gadaa jechuudha. Tariitii immoo argaa dhageettii manguddoon dura jiran irraa waa baranne qabna. Wanti immoo gana barrus hedduudha jechuudha. Sirni gadaa gammaa fi geettii waan jedhamu qaba. Akkasaniiti sirni gadaa akkuma beekamu akka waliigalaatti sirna bulchiinsaati. Sirna bulchiinsaati. Sirna bulchiinsa haqarratti hundaa'e akkasumas immoo kan argitee ilaali sirna uumaa fi uumamaa nama fakkeenya birmajiidha. Haati dabballee akkuma dabballeen kabaj guddaa qabdu ishiilleen kabaj guddaa qabdi. Jabeen durba Oromoo ibsanii hin xumuranii as keessattis wanni hubannu kallatti tokko lub dhiirsishii kan baalli fuudhuuf jedhu hoggansaaf qopheessa kallatti biraatiin ammoo dhaloota ittaan guddisuu jalqabe. Akkasuma kutaalee Oromiyaa kan biroo keessalleetti maqaa adda addaa haa qabaatu malee gogeessaan qoodamuun aangoo walitti dabarsan. Gogeessi kun baay'inaan 5 akka ta'etti beekama. 5 gadaa jedhanillee ni waamaman. Maqaan isaan beekamaniin fakkeenyaaf harmuufa, birmajjii, roobalee, duuloo, bichillee, belba yookaan melba ammallee maqaa biraallee ni qaban. Beela, quufa, dhukkuba, hongee, waraanaaf akka tokkummaan uummata jirti irratti hundaa'e gogeessi tokko keessatti gadaa ebelu waan akkasiitu ta'e jedhan. Yeroo kana gan 8 raabuma kan akkanaan sirban. Yeroo immoo raabuma gan 8 kan fixatte dooroma deebite darrabbaa deebite sirbite. Darrabbaa kan deebite sirbita. Darrabbaa eegi sirbite. Yeroo sun amma butteelleen dhaabda. Daannisaalleen murata. Dabballee leellaan gubbaa kaanii nadheeni gulmaa naqatti sirbi dooroma darrabbaallee kan 8 akkanaan fixanii baalleeffam qophaa'a. Oggaaf 24 qabee amma 32 ga'utti sirna gadaa hayyoota jala deema. Bakka araara deema siin jedhee ilma ofiitti soo ta'e qabee deeman abbaan akka inni baratu. Hookaan immoo hoo ilma hin qabne maal godhe oromtichi oggaa uumu. Ani amma beelbaa muudanni jira. Muudannan qabee deema bakkeen deemu kana. Bakka araaraa, bakka safuu, bakka mana bulchuu akkamitti akka namni tokko oggaa mana bulchuu dadhabe boru biyyan bulchuu gorsa kenna. Iyyaama Oromoo